እንደሆነ ዶክተር ለማ መገርሳ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ረን ሱሚ ደሞ ሱሲ ኢትዮጵያውያን ኦሮሞዳፍ yes ani namootani lakki summi da jedhanina lakki sus na washish na wadanina ni maratani run jedhenan nama samuun saasir oromoo ta'e obbo Lammaa Magarsaa da seenaa empire kana ni beeka deema namanan tarii moo hin beekan yoo ta'e waan biraa ta'uu danda'a beeku jedheen amana akkamiin suusii ta'uu danda'a is it diplomatic approach haasaa diplomaasii jedheen shakkee ture dhaloota ola deemaa dargaggoota gogorsuudhaaf jecha isaan fayyadamanidha summiidha malee suusii ta'uu hin danda'u yes keessatti salphanne keessatti maqaa dhuunfaatiif maqaa sabaa dhabne keessatti arrabsamne impaayera Itoophiyaa yeroo seen Oromoof gaarii taate tokkollee hin jiru tarii Oromoon Itoophiyaa bifa haaraatiin yoo seen ijaaramte hin morma jedhee namanuun hin mormu garuu akka amma seen jirtutti the approach is to maintain the old empire the sick man of the horn isa warri Turkiidha the sick man of Europe jedhani Ottoman Turkish empire dhaan the sick man of the horn maaliif suphuuf adeemta Jawaar Mohammed la why maaliif it should be dismantled yes diigamee bifa haaraatiin ijaaramuu qaba jedha empire Itoophiyaa diigamee bifa haaraatiin if and if yoo ta'e mirga Oromoo kabajite Finfinnee Oromootti kennaa Dr. Abiy Ahmed maaliif Finfinnee Oromootti laanne maaliif Adwaanu gaafatu to divert the issue Oromoo asii gama ilaaliin jechuudha gama sana ilaalii kana dhiisiti magaalaa kana gaafa dhumanii daawwannaa godhanii barsiisaa miliyoon ol jirraa jedhama gaaffii gaafate waa'ee 45 waa'ee afaan Oromoo waan shishifi kana dhiisi ganaa gaanfa Afrikaa bulchinaa jedhanii akkamittiin ta'uu danda'a gaanfa Afrikaa Oromoon mana seeyyuun sirreeffanne let us first arrange our home mana keenya jalqabaa sirreeffannu sana booda biyya ollaatiif ta'uu dandeenya jalqabaa issue Oromoo haasa'uun nurra jira it is jecha faranjii tokkoon isinii kaasa kana isaan kun wallaalanii jechuu qoomtan yeroo kana kaasuu jarri asirra jiran kun hundillee ni beeku Ben Johnson jedhama it is such a high time when everybody stands under the eave of his house and sings what he pleases waiting kun yeroo namni hundumtu dafii mana isaa barandaa mana isaa jala dhaabatee waan isatti fakkaate sirba yoo ta'e faarfannaa yoo fakkaate faarfatuu yookaan sirbuudha mana namaa jala waa'ee Horn of Africa waa'ee maalii it is very stretching baay'ee waan fagoo waan hiidhataa Oromoo dogoggorsuudhaa fi siistama fayyadamaa jirudha siistamni kun maaliif jennaan chaartara AU yookiin the former OAU 1964 magaalaa Kaayirootti murteeffamee ni beeknaaniin maal jedhanii murteessanii we maintain respect the colonial boundary jedhan Oromoon Keeniyaa keessa jira moo hin jiru moyyaalee Keeniyaatii hanga Naayiroobitti naannoo kiiloomeetirii 500 Oromoo duwwaa jira Oromoo Booranaa ofitti dabaluu dandeenyaare we can't Tanzaaniyaa keessa Oromoon jiraachuu danda'a jiraan Ugaandaa ni jiruun warri tiksee jedhaman jara sana kileemii gochuu dandeenyaarra how on earth akkamitti hin dandeenyu wantoota jirantu nu daangeessachuudha gaanfa Afrikaa bulchinaa maaloodha this is an illusion wantoota abjuu natti fakkaatan mee kottaa Oromiyaa cimsaatii yeroo sana Oromoo Amaaraafis warra kibbaa wajjin wal taanee Itoophiyaa haaraa ijaaruu yeroo kana